fayyadamne yookiin immoo fayyadamuu hin dandeenye. Hireen guddaan isaan balleessan tokko gaafa silaa ragaa yaamamanii ragaa dhaqurraa hafan san political capital hedduu kasaaranii amanamummaa uummanni isaan irraa qabu kasaaran. Gaafsa wanni isaan jaan maali? Baqqalaafaa akka bahan waan waliigallee guyyaa muraasa keessatti waan bahaniifi ragaa dhaquun hin barbaachisu. Kanaaf walgahii isaan gadhiisiisuutu irratti biizii waan turreef ragaa san dhaquun hin dandeenye hin barbaachisallee miti jaan. Sanii as garuu jarri kun hin baanellee dhukkubbiin isaanillee itti dabalaa deemaa jira jechuudha. Kanaaf opiniyoon baasisuu hin barbaanne yookiin hin dandeenye kan jechuudha. Kanaaf the ball is back to the qeerroo. Amma qeerroon opiniyoodhaaf heree fi yeroo kennee fi opiniyoon waadaa san irratti deliver gochuu waadaa san bakkaan gahu waan dadhabdeef qeerroon qabsoo uummataa finiinsuudhaan akkuma Mararaa fi warra kaan bilisa baasetti akkuma opiniyooyyuu gabrummaa jalaa bilisa baasee yuuniyeenii mataa isii akka dhaabbattu godhetti fiwudaalizimii jalaa isii baase fiwudaalizimii wayyaanee jala akkasumatti qaroo Oromoo Baqqalaas ta'e warra hafan baasisuudhaaf hiriira yaamuun mormii yaamuun lagannaa yaamuun sirriidha taayimilii correct kuni murteessaadha uummanni kanarratti hirmaachuu qaba mandee yookiin immoo guyyaa hojjaa duraa irraa kaasee lagannaa jira yoo gadhiisuu baatan immoo sochiin adda addaa akka gadhiisu akka bahu qeerroon ibsanii jiranii kana nulleen bifa adda addaatiin maxxansina opiniyoon hiree lama qabdi amma. They have a very short days. Tokko yoo dandeesse jara wajjin jiran san amansiifne saffisan within hours within days yeroo gabaabaa keessatti obbo Baqqalaan fi hidhamtoonni siyaasaa hafan hundi bahuu danda'uudha qaban. Hidhamtoonni siyaasaa hoggaa yaamtan nama biraa Ahmadiin Jabalfaa maayyaamne waan jedhuun barreeffamaan arga. Hundi isaanii ilmaan Oromoo hundi isaanii ilmaan biyya sanitti sirna wayyaanee keessatti hidhaan jiran hundi isaanii bahuu qabanii kana baasuudhaaf immoo gaachanni guddichi qabsoo qeerrootii fi qabsoo uummata Oromooti. Amma it is time for qeerroo to flex its muscle. Opiniyoon hireen qabdu uummata jara wajjin jiran san amansiiftee baasuudha yookaan uummatatti dabalamuudha. Uummatatti bahanii jarana waadaa isinii galle wanni bakkaan gahuu dadhabneef wayyaaneen nu diddee je'anii uummata wajjin socho'anii uummata wajjin qabsoo kanatti dabalamanii sochii kanaaf sagalee kennuudha. Mormiin kuni opiniyoof gaariidha. Majii garbitti majii dhoksite akka hin taane. Wanni opiniyoo asiin gahe wanni gabrummaa sarraatanyummaa irraa gara yuuniyeeniitti si ceesise qabsoon uummataa finiinuudha. Ammas yuuniyeen irraa gara oonariitti ce'uu yoo ka barbaadde taate sochiin uummataa fincilli mormiin uummataa barbaachisaadha. Kanaaf mormii kana dura dhaabbachuun gabrummaa filachuudha. Mormii kana bira dhaabbachuun bilisummaa jechaan dubbachuudhaaf amma qaban kana gochaan akka qabaatan isaan dandeessisa jechuudha. Kanaaf qabsoo kana cinaa hiriiranii ittiin deemudha. Waa'ee aktivistoota akkaataa na gaafatteef aktivistii jechuun nuti opiniyoonitti waa himuu barbaada. Nuti mormituu keessanillee miti deeggaraa keessanillee miti. Gaafa gaarii tolchisan isinii jenna harka isinii dhoofna. Gaafa hamtuu harka isinitti dhoofna. Akka hayyootaatti akka aktivistootaatti bakka hir'ate isinitti agarsiifna. Qaawwa hir'ate isinitti agarsiifna. Karaa nutti mul'ate isinitti agarsiifna. Isin qurxummii bishaan keessatti waan bishaan keessa arguu dandeessan. Nuyi allaattii samiirraati hanka keessa waan keessa arguu baannullee waan dirree bal'inaan agarra jechuudha. An activist is a provocateur. Ummata mobilize godha, ummata dammaysa. Dhiibbaa mootummaarraan godha. Mootummaan gaafii ummataa deebisa, dantaa ummataa eegsisa, poolisiin imaammata baasee hojiitti hiika. Take yourself as government akka mootummaatti of fudhadha. Nummoo akka hayyootaatii fi akka xiinxaltootaatii fi akka aktivistootaatti gaafa barbaachisaa ta'e gaafa isin deeggaruun barbaachisaa ta'e isin deeggarra. Gaafa wayyaaneen isin liqimsuu deemte isin cinaa dhaabbanneet afaan naachaati isin hambifne. Galanni immoo isin barbaannu nuun koottaa nutti galaa miti kan isin irraa barbaannu. Kan isin irraa barbaannu ummata tajaajila, ummata bakka bu'a. Baqqalaa Garbaa gallakkisiisa, dantaa diinagdee Oromoo eegsisa, mirga ummata Oromootu Oromiyaadhaa eegsisa. Kana wanni guddaan isin irraa eenu kana jechuun shoorri aktivistiidha. Deeggaraa ta'uu miti permanent illee opponent yookiin immoo mormituu ta'uu osoo hin ta'in kan ta'u irratti deeggaru kan ta'an irratti mormu karaa agarsiisudha jechuudha. Ayyee hedduu galatoomii Jawaar Mohammed daawwattoota keenya marii kanaaf yeroon har'aaf qabnu kanuma ture waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaadha. Marii kanarratti kan hirmaatan Dr. Henok, Dr. Birhaan akkasumas Jawaar Mohammed marii kana sooressuudhaan ani Girmaa Guutamaa
ogeessa teeknika keenya Jawaa Farhan Abdulsalam waliin turre waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaadha. Hirmaattoota illee hedduu galatoomaadha.